Aranya baay'ee qareedha daawwannaa irraa gamana deemne as oroota uruu bakkaara waa'ee xaawwata irratti gamanatti hundoofnee jira dargaggoota kanaa wajjin waliin gurmuunnee bakka daawwannaaf gamana deemnee jira daawwannaan keenya irraa kaa waa'ee hojii dhabdummaa irratti akkasumas dargaggoonni ammoo carraa hojii akka argatan mootummaatti himnee jiru asumaanuu maali bakka karra deemnee ta'uu bakka sarraquu fi harma godhuu malee bakka bu'aa isaanii jiru asumaanuu sagaleen jira qoqqoqo bismillahirrahmanirrahim duraan see maqaan kiyya waan anwaar sheekhaadin jaama guyyaara gammachuun dhagaama gammachuun tamaaniiti baga ji'a walakkaadhaan nugee jecha asumaanuu dargaggoota keenya waadhaamuu barbaadeeti dargaggoonni keenya ji'a kana ji'a ramadaanaa kana waan gaarii waan kayrii qabaatee waan akkatti qalbii isaanii tola warra biyyin jaalatu tan akka hojjetan ammaa waan shariidhaaf eeganii akkanumatti gaa dubaraas dabbaa eeguu dhiisanii akkanumatti viidiyoon taane ta'ee gurraa ammaasis as qabu kana waraabaa viidiyoon taane irraa laaluu haasawwan taane irraa qusachuu asumaanuu ji'a waatii torbeen lameen afa kana kudha shanan afe kana kayit du'aaidhaan jaalaa fi gammachuudhaan har'aa baree dura akka ta'uuf asumaanuu dabarsuun barbaada haala dabalee akkasumatti maas dargaggoonni waan kayrii qaba waan nama fayyada kana kan akka dhageeffatan akkasumanii dhaamsatu dabarsuu barbaada galatooma salaatullee ta'e akkasumatti maas salaata guyyaa akka irran kanamaanii asumanii dhaamsatu barbaada maaliif keessaafu mucaa tokko jira kan baay'ee akka hirriiba nama lamaa irra benni asumaanuu isa kanaanis akkaanii fi qusatu asumanii dhaamsatu dabarsaaf maaliif kabajamoo maamila keenya maqaa keetii fi akkasumatti maas waan gammachuu irra wal dura irratti maqaan kiyya obbo kabajamoo Iskaandar Aliyii jedhama. Gammachuun guyyaa irraan dhagahame keessaa inni guddaan tokko bakka guruupii teenya tanaan haxoorree taawwii salaannee qaba yaa rabbi harkarlee qadirii qonnamsiise jecha waan kayrii olii dabarsaa waan gaggaarii olii dhaama san carraaqachuu keenyaatu na gammachiise kanatti asii fuulduraa maal ta'u kudhashanaaf kan akkam ta'udha bakka kudhashanaaf kana bakka ati kudhanii booda jechuudha ergaan diigamtuu ta'e booda kudhanii booda bakka maskiida galee yaa rabbi halkan Bisa nubuzi je, kada cungka baje dia. Hai me asmanu tergagoni tokko dala fakkan tiga bina sultannya kani, akabat tiga dabba sultannya kani shogu takka bajira, singi wanjang bajira. Soman kaya takka guru nakka mi tergagotera, kana mal dang. La haram rabbi. Baati kuda tokko guutu. Dala fi mare fadina sani jala demani baari tak ketidan. Wa Ramadan ada haruma rabbi goroni sobutu kabani ja. Ab sebe gadise batir me duaidan. Kanuman dam sana. Me mati guya ida to isit dabarsa mal isit dabarsa. Guya ida bo jala leti jabiraga. Jala bira. Ya kha. Isi bira merkanu. Makan isi chis Mona Lisa jam. Leza jam sini. Isi me mal kanna kam bit gei bi jubena berbatila. Kanna nan guyan kanna je adu. Imun to mecce tida. Nita garu khanin karor segaiza to koni sini. Alabati takka. Alabati bitaf. Asi. Aw me aso mal me maka kedi bi mana kana sugudana na me mal rai. Akan nama wati di kata. Asumanu mal itu mal bakka berteru ka hon fadeti meti. Setor bai. Wanga mirkaneti baka akata sa baka wa atorore anuti wo kan robi. Soro jijir kana kami gamatu tidak gamana fakata. Soro jijil kun wonne mirkane ida hanamma wonne deza godo. Alkan soro jijil wante mirkane kuma mirkane te robnile nurobi jir. Soro jijir kana mete mal koror batisla kam nyata ke ta kam bilatin. Nyata ke sa baka pasta sa to wan sammu te nya fayya gaba. Pasta mo sanuma ni ta bokolo kame fayya royu. Ka shoro sani royu shoro sani fadawi. Me udah sana me kana kam koror batisla malin dabar. Udah sana na be kana akedi dabar zine bo ka bare dabar zine. Asibo da baka udah sana na be kana sakka garit dabar su komna ibadar bitis gorecha mirkana hanya sha godawan me somana nurra. Me dargaggoota warreen dhala akkanatti ijaaree goree kanatti dhala isingi godhanii akkanatti jala lakkafanii kana kana mal dhala. Abo warri san somana anga achi dura oni jira me kisan godan. Akkasini Video ka asirratti irraa ifeegu
Muuziqaan taane viidiyoon taane irraa gosochi waan akkanaa viidiyoo maa eeguu jira. Kun akkamitti dargaggoota maadhaan akkana mata Tan ammoo baay'ee takkitti sana silaa tirikni kutee irra des nama yaa. akkamitti dhala takka yeroo gartee qalbii namaa harkisuu nama jira. Akkami qalbii si fuutu soomana akka. Ni footi gisee takka bakka guyyaa gisee silaa agartu san rafuu qabdi. Laaluun qabdi. Laaluun qabdi. Maaliif dabbaan kun nama hunda galaafataan. Fisii harkise dabbaan kun dabbaa kana liqi firraa eegu. Guyyaa idaa bakka waan soomana kana itti dabarsaa turre kana hojiirra oolchuudhaaf guyyaa idaa san sirriitti firraa eeguudha waan soomana nurraa. Ayya dhaamsa keenya godhu godha fayya galatoon. Galatoometilleen. Ati yoo qabu. Asirratti argamu kana. Ati ramadaa qoy duraan dursee gaabii sira qaba. Dargaggeessaatee mataa akkana faaqa godhuun maali? Mataa akkana cirachuun guyyaa anumatti toleeti. Sirrii soomanaan akkanatti Soomanaan osoo hin ta'in firraa hin cira yommuu hin jiru mabraatiin kutee. soomanaan akkamitti hojii Soomana kan akkaan itti dabarsan akka bareeda du'aaidhaaf ibaadaadhaan hin dabarsa. Mee ati soomanaan warreen dhalaa fi kanatti dhiira dhalaa Warra akkanaa kana abaarsi rabbi isaan irratti haabuu hin jaan akka fayyadu. Dhaamsiin an dabarsuuf baatiin sodaa rabbiitiin nama geessitu. Baatii takkitti tana kanaafuu baatii takkitti tana akka ta'an ta'anii rabbi isaanii gabbaruu qaban malee dhalaa fi wanni kana jaama barbaachisu. ati soora jijjiir kana gammachuu waan akkamitti Gammachuun na dhaggeema gammachuma keessa kiyya dhaggeema. soomanuun silaatti fufee beekamoo sirraa bee nee batte. Soomanni kun silaatti fufeen fadha maaliif jii amma zaamaa kana dhukkuba kiroonaa jaan kana dhufee jira dhukkuba kanaafis soomana kana du'aayinis ni godhamti wanni adda addaa ni godhamti dhukkubni kun bakka wanni ta'uuf kanaafuu dhaamsiin an qabu kana hawaasa keessa guddaan inni guddaan uummanni keenya akka dhukkuba kanarraa of eegee sooshaal distaansii jedhamu sun hawaasa keessatti fageenya hawaasa akka ofirraa eegan. dhaamsa kee dhuqotuu galatoomii hin jennu. Dhumarratti yoonni nan jiru isinis galatoomaa asumarra dhaam. Jedhati dhaamsa kee godhuuf galatoomi. Soora jijjiir gaarii si haa ta'u. Kun qaba. Uummanni keenya kun akka hirriibni kun soommanni kun akka waan hirriibaa dhufeetitti salaata ibaadaa godhaan jirani soommanni kun hirriibaaf hin dhumne akka salaata rabbii jabeessanii jira. Gaarii galatoomi haa ta'u keetiif. Baashaa maal jette Maqaan kiyya Iskaandar Alii Geetiin ture. Siimeetiin ture. Garuu dhumarratti waan inni dhaamsachuu barbaadu. Gatii dargaggoota keenya kana. Kiyya dhabsoota keenya kana. Hojii dhabsoota keenya kana. Mootummaan yookiin araddaan barreessee akka isaan akka hojii argatan. Geetiin dhaamsa dabarsa. Hayyeegaa hordoftoota kabajamtoota keenya daawwattoota keenya sagantaan keenya irraa walii deebisaa kana fakkaata. Haalummaan sagantaa keenya kan dhufu kabajamtoota hordoftoota keenya akkasumatti hirmaataan keenya tokko cinatti argama. Meeqa gammachuu guyyaa irraatii fi ji'a 15 guyyaa irraatii maaltu sagee jalbultii soora jijjiir kanaan maaltu sagee maqaa keetiifi. Gammachuu sulaa irra soomanii 30 ta'e hoyyaawu. 30 ta'e maalirraa kan ga'e Nurraa silaa dhuweetu maqaan guyyaa qamaa olee hoyyaawu. Ifachaa jirte jechuudha. Ifachaa hin jira. Soommanaa kana baatee khayriitti dalagatanii ati maal khayrii dalagatii jirtu maal dhalaa eegu jirta. Gara dhalaa takka illee guutuu jiru ganaati fuuldura ollaa biyyaa godhate jannata kadhata hojii kan salaan jennaan kan jiru akkanatti wayii faadhaa gisee jabbalaa mirkaantu. Salaatiin jaamura kana ol kamiin salaati. Jechuun yoo salaate ammoo baatii namni barbaadu jeera mataa namni jaalata ati immoo ifachaa jirta akka nama takkaa'itti. Maali? Koronaa jira taraa waliin dhufuun dhorka. Taraan siliin dhorkaadha eegate booda salaatu. Salaata zukrii malee salaatu hin jiru. Zukrii immoo hirriibaa na qochuu jiru. Maaliif ati gonu qaatara bultu guyyaa rafuudhaaf miti. Guyyaanu jira ramadaana waan ta'eef khayrii dalagachuudha. Hirriibaa na rabbii fidee bire. Mee ati mee dargaggoota akka khayrii jaalatan kanaaf rabbi akkam godhaa akkam jettan. Walitti naadhaa kun jaawata kiyyaa kana. Akkasii maali kun abaarsa jechuudha maali yoo abaarsa jechuudha joon. Maali yoo dargaggeessa rabbii qajeelchi yaanii bar fakkeenyaa nama fudhata addunyaan tuni. Maaliif yoo ati maaliif dargaggoonni ji'a kana dhalaa utuu eeguu dhiisanii akkanumatti paakeejii ergatanii akka khayrii. Du'ee guutuu ija firraa murruu kam taal. Eeguun qabdu gaa sottaraa jaarratti keenya sobee bitanii. Sottaruun akkana laala. Kan sottaruun akkana. Meeti guyyaa ijaa maal jettu maal karoorfatee. Silaa akka ijaati rabbiin nu gaafatee bar namni hundi. Guyyaa idaa akkam karoorfatee meedha kan. Guyyaa Itti akkama taa'aa. ganama ni salaata. Ganama salaata keewwata. Chiikii bareedduu akka bira dandeetti qabaana qaba. Soommanni beemi. Jechuun ati nama dhalaa beekunatti fakkaatu yeroo silaa. Akkasii nama darsaana fakkaata mataa keetillee nama quraana waa qara kanaan quraana dhalaa. jechuun ati nama
fakkaata malee hojjetteen argamatti hin jirtu maaliif? Fuuldura bakka jijjiiramu qophii. Jijjiiramu. Maaliif gisee laaltu nama islaama nama salaal qati goona fakkaata. Fiigduu qabu. Hin qabdu. Wallahi. Bakka gadiin jabaadhu. Kanaafuu maaliif dargaggoota Bakka. maal dhaamtaan kam ta'uu qaba? Awwan ammoo quraana qaraati rabbiin isin haa qajeelchuun jaan. Mee maali waa'ee suusii biyya kanaa tanarraa akkami jimaa'ee Jimaa qamaanii sigaaraa garuu jimaa amta qamatameeti. Xalayaa akkamii qabate jimaa fakkeenya? gurmeessa. Xalayaa guddoo qabate jechuudha. Maaliif guyyaan jedhe ganama jedhe immoo maali ta'e maatii kana erga. Ganama ittiin rafaan qashoo dubbiseetu. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota keenya nama kanaa isin haa baraaruu jecha akkamatti tokko irratti gama maal gammachiisa dhaggeeffataatirraa waan ta'eef. Ayyee duraan dursee obbo Dhoqee seeneen jaaba. Seenee. Dhoqqee seeneedha. Dhoqee seeneen jaaba. Obbo Dhoqqee seenee har'a gammachiisa raamata mee soora jijjiir kana maal? Har'a akka malee mirqaaneetiin roobnis rooburraa kan ka'e bakka mirqaan addaatiin na dhagahama waan hin jiru takka qabu. Silkiin qabdu akkamitti nama ija qabuun akkamitti horofatu? Qotii bootaan ta'ee dhabaati. Achuun ati nama xiqqaadhaa ilmoo xiqqoo bakka sirraa fakkaatu hin ejjitu jamaatu gisee qabi. Akkanatti kan hin deemu jiru ni tarkaanfadha jeetiin hin kufee. Dhiifama qaroo dhiyoo qabdu na fakkaata fageenyatti nagartu na fakkaata. Wallaa qarooti jechuun bakka takka dhaabbadha kan hin addunyaa guutuutti. Maaliif miila keetii maaliif dhoqqee seente har'aa dhoqqee maaliif dannoo bakka imala bakka dheeraa deemte moo maali? Har'a maashaallah har'a roobni roobbu'aan baay'ee roobichaanis waan hin mirqaaneef jecha har'a kan sila mirqaan har'aa kana kan lafa deemu samirraan deemu qabaa ture. Samii lakkooftaara xiyyaara fattee yaadaan deemuun hin jirtu. Mee samaanuu soora jijjiir kana maal amma gaa soora jijjiir akkuma beekamutti durumaanuu soora jijjiir ni nyaanna beekta amma waan akka shummootiif kanaan eegee jijjiira. Shummoo jagii. Taatara kamii atara Yusuf immoo? Atara Yusuf. Akkasii waan akka suuraa tokko akkamii suuraa maaliif? Amma akkuma beekamu yaa'u nuti karaa baay'inaan beektaa wanta akka waan kana inni fayyadamne mala aadaatiin fayyadamne nyaata kana baay'eetti fayyadamu qabna kanneen akka fakkeenyaaf boqolee fa'aa barbaadde. Bakka asinis ati suuraa ni fakkaata nama boqolee fa'aa akkana nyaatu sirraa mul'ataa'u. Mee asumaanuu mee dargaggoota warra dhalaa eeguun akkamiin jeera badaanaa keessaa dhalaa akkanatti dabbaa eeguun akkamiin? Ati mee dabbaa laaltee beektaa? Awwaati dhaarsu jirta maaliif yoo ta'e bakka baay'ee ciikii ta'e jaalatta jireenya irratti. Qo'ee warri keessan kan si qaraa waa'ee psikoloojii dhuma waan galle. Maaliif yoo ta'e dargaggoota hedduutu kana naqunname waan ta'eef kanaafuu jeera badaanaa kana dhalaa waan hin taane feesbuuka fa'aa dhimma irratti dhalaa jiran kijibaan akkanatti hijiraami. Kana dabarsuu qabni. Amma gaa fakkeenyaaf jeera badaanaa kana irra caalaa dargaggoonni kan beektaa guyyaan irra rafani. Sanirraa kan ka'e salaata fardii hunda sagatanii yoonni fi haftara firaati keessaa jira. Asirra nyaata akka nama waan itti dhawuun qaban sirrii dhuguu baanta. Akka nama hidhaa beeku. Akka nama hidhaa beeratti nyaata. Yeroo hedduu nyaataaniif bahoseeti kan ciisu jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni takka takka yeroo gusoo manatti oolee jechuudha. Akka waan qoonqoo takkaan argin mana nama jechuun bakka qoonqoon hin jiru gammoojjirraa as beetetti baay'ee qoonqoo tana fardeessaniifu qoonqoon fayyaa taatiif hin taatu saniifu irraa of eeggachuu qabaan qaba waan akkanaa. Mee dhaamsa dargaggoota dhaamsa maal ta'an guyyaa iidaa deema iidaa kan akkamitti dabra tokko rafetee adeemu fireendi qabdaa? Dhiifama fireendi illee qabu tanuma wajjin qamoo fi hin qophaa'e. Tanuma nama saganteeffattee hin jirtu. Saganteeffadhee waan jiran. Tanama jechuun sagantaa nama laaquun wayii taaree nama namni kophee fuuldura seefa jaataa cimsirtu. Ogguma Siif dandeessee maali fireendi ta'e qaxarattee mirqaanuu qabda malee mana fuuldura nama taa'uun qabdi jechuu barbaade. Amma san irratti yaa wanti kanaa laafaadha nuti fireendi namaa ogguu isin gabbaa ta'e osii dhukkeera. Haala kun walmaa ati obbolummaa diiguu barbaade jechuudha gamaa keetiin akkanaan nama kanaan buufa. Maaliif ati fireendi qabdaami takkuma tabbistee nama tabbaate ta'u? Bakka amma sagantaanis baay'ee waan dheeratee jecha dhiifama. Egaa kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya egaa akkamitti taa'amni tokko isin cinatti ergame mee obboleessa duraan dursee maqaa keetii fi guyyaa irraa kana waan sigee gammachuu irra si dhagamu soora jijjiir kana wajjin waan Eenyuun sodaadha maqaan kiyya Sisaakoo Gurraachaa jedhama. Sisaakoo Gurraachaa? Sisaakoo maqaa maalitti raame? Maqaa qamaa. Qamaa jechuudha?
kama. Ni fakkaata sirraa mul'ata. Diinagdee xiqqeessa akka hediyana. Mee guyyaa irraa kana gammachuu gaafa Arra gammachuu addaatiin na dhagahame keessattis gammachuu addaata daangaa hin qabne na dhagahame jira. mee soora jijjiirris gahee jira. Akkami soora jijjiir kanaati maal nyaata keessaa gosoota nyaataa isaa kamtu ta'e jedha. Soorajii galgala boruu shuumooni qorannaa waan akka jettee tana daabboo fi tanaas jala gorannee nyaanna. Waan addaa waan duraanii adda jechuudha. Waan duraan addaa duraan nyaata biddeena nyaanna amma shuumoo jijjiira. Shummoo ta'an gosoota muka shummoon gosoota duraa shummoo atara yuutuuf immoo atara amma gosoota ataraa keessaa qawwisaa qabu jira atara kanaamu qaylkee nama raayyaatu jira atara qawwisaa jedhanii tokko jira mee akkami alhamdulillah jira. Dandee keenya nyaatariin jiru shuumoo boqqolloo goggoyduu bichaa jira. Goggoyduu bichaa jira. Maali tokko hanqina nyaataa jira moo maalirraa jiru? Dandee keenya hanqinni nyaataa ni jira. Oomisha gahaa ni Oomisha gahaa namni tokko qindaala tokko numa argata amanta. bakka baay'ee miidhamtanii jirtan jechuudha. Amma ta'e hojii dhabdee hojii dhabaa Ana akka keeyyatti ani qamaadha deddeemeetuma qamoodha kaayoo. mirqaanudha. Meetu guyyaa idaa akkami kabaju hororba. Ida waan akka ajaa'ibaa ta'e fireendi bira dhaqee qabajuuf. Firiin dibi dhaquufi. Eegeen Haala kamiin. waan ni biteef sixootaa biteefitiin akka waan akka lukuufaa qalee foon geessaaf. Sufaa geetaa jira. Mee kanaafuu dargaggoota maadhaan. An dargaggoota gara yaa'an wanni hin dhaamu akka qamaatira jabaatanii akka deemtanii akka dubra biratti haqaadhii maan qabne. Dalaas dabbaa eeguu baqa. Bakka kanaan dhaamaa. Ashamaa kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya haalamatti fee jira. Mee gidduutti gaafuu fudhannee walitti deebinaa. Qophii teenya taa'uu hanga walitti gaarutti nagaan fura.